warri macaafa qulqulluu qabattan baafadhaatii baasa wajjiniin hin dubbifna. Waldaan keenya waggaa kana keessa mata duree qabna bardeen gaddaa waa'ee mootummaa Waaqayyoo kan jedhudha. Baran ammoo mata dureen qabannee jirru guddadha, cimaatii dhaabadha, jireenya hafuuraatti ija godhadha, Kiristoos Yesuus keessatti akka ta'utti jiraadha kan jedhudha. Mata dureen waggaa kana qabanne hamma yoonaattis baraa dhufneerra. Har'a raajii Isaayyaas boqonnaa 27 lakkoofsa 6 kan jiru akka laalluun barbaada. Iddoo kana irratti waa'ee guddinaa dubbata, waa'ee ija godhachuu dubbata, waa'ee cimuu dubbata. Inni kun guddinadha. Guddinni barbaachisaadha. Guddinni waan ta'uudha. Waanuma ta'uun isaaf ta'uudha guddinni. Garuu guddina kana attamitti kunuunsu, guddina kana attamitti eegu. Muka dhaabdanii callumattanii yoo dhiiftanii dafee ijaan godhatu ta'a akka ta'utti hin eegamu taanaan. Ija akka inni godhatuu fi kunuunsuu barbaachisa. Humna itti baasuu, ogummaadhaan ilaaluu. Amma fakkeenyaa fi wayniin biyya kana keessatti lafa wayniitti dhaaban jira. Yeroo darbee gara Israa'el yogguun dhaqee wayniin biyya sanatti beekamaadha. Waynii fi wayraan muka ejersaa baay'ee beekamaadha. Innaa wayniin kuni humna hin qabdu. Baay'ee jabaattee ofii ishee dhaabachuu hin dandeessu. Qefee jala kaa'u. Especially yogguu ija godhattu dandeessee hin dhaabattu, hin urruuba. Kanaaf hin caba. Akka hin cabnee fi hin eega abbaan waynii sana jala waa dhaabu. Isa duwwaa miti. Ija naqatti, gaafa ija naqattu immoo simbirri yaatu kuni ija kana nyaachuu barbaaddi. Waynii duwwaa miti, muuziis hin eegu biyya sanaa. Maal itti uffisuu? Laastikii wayii itti uffisu. Laastikiin kun immoo duudaa ta'ee akka qilleensa hin dhowwannee fi hin uru. Ittuma siqeetan ilaali. Uraniitu qilleensa gasha. Garuu intinaan immoo dhaqxee fudhachuu nyaachuu hin dandeessu. Hin eegu. Eeganiitu achii fuudhanii gabaatti baasu, biyya adda addaatti ergu. Ija kana kunuunsu. Hin eegu. Nyaata barbaachisu hin kennuuf, akka inni saffisuuf. Kanaafi dhama'uu gaafata waan gaarii argachuudhaaf, waan namatti tolu argachuudhaaf. Eeguu si barbaachisa, dhama'uu si barbaachisa. Hin dhamaatu taanaan waan tokko ijarraa argachuudhaaf hin eegin. Ija akka inni godhatuuf hin barbaadda taanaan eeguu si barbaachisa. Qotee bulaa dammaqaan biyya keenya akka gaariitti lafa qotanii kunuunsanii maal godhanii facaasanii fi akkasuma narraa ba'u facaasanii tokko miti birraan gaafa dhufu wal gata. Jireenya amantiis akkasidha. Warri dubbii Waaqayyoo dhaga'an, warri dubbii Waaqayyoo qo'atan, warri dubbii Waaqayyoo nyaatan, warra dubbii Waaqayyoo keessatti hundee isaanii gadi fageeffatan ijatu irraa mul'ata. Iji argamu ija nagaati irraa argama, ija jaalalaati irraa argama, ija walii dhiisuuti irraa argama. Gowwummaa miti walii dhiisuun. Hafuuratti guddachuudha, dubbii Waaqayyootti cimuudha. Kanaaf obboloota ko waan gaarii jireenya keenya keessatti akka ta'u hin barbaanna taanaan dhama'uun kan nuuf ta'u dhama'uutu ta'a. Ijjisaa isa booddee hin dhufa. Mee dubbii Waaqayyoo kana nan dubbisa. Bara dhufutti Yaaqoob hidda iyyaafata.
Israa'el hudhee hin daraara. Ijanni godhatus biyya lafaarratti hin guutaa. Ameen. Ameen. Irra deebi'ee dubbisu. Isaayyaas 27 lakkoofsa 6. Bara dhufutti Yaaqoob hidda iyyaafata. Israa'el hudhee hin daraara. Ijanni godhatus biyya lafaarra hin guutaa. Gooftaa si galateeffannaa. Dubbii kee nuu ibsi. Dubbii kee yaada namaatiin namaan galu. Hafuura qulqulluu nuu ibsi. Nutti dubbadhu. Nuu hiiki. Yaada kee hubachuu akka dandeenyu nu gargaari. Maal jechuu akka ta'e dubbiin kee kun ayyaana kee nuu kenni. Anaan na gargaari, obboloota koo gargaari. Warra dubbii kee dhaggeeffatan hundumaa yaa Waaqayyo gargaari. Hubannaa hafuura qulqulluutiin dubbii kana akka liqimsani, dubbii kana akka fudhatani, dubbii kana akka fudhatanii itti jiraatan maqaa Yesuus Kiristoosiin nu gargaari. Nu wajjiniin ta'i. Ayyaanni kee nu gidduutti mul'atee dubbii kee jiraataa nuuf haa ibsu maqaa Yesuus Kiristoosiin gooftaa keenyaan. Ameen. Akkuma sila dubbadhee mata duree baay'ee ta'a kutaan kun. Bara dhufutti Yaaqoob hidda iyyaafata'edha. Bara dhufutti. Barri kennaa Waaqayyooti. Barriin dhufaa hin darba. Barri hin dhaabatu. Hin deema. Yaa'a bishaaniiti. Bara darbu kana keessatti waan dhufu jira. Waan unu qabachuun nuuf ta'u jira. Bara darbu kana keessatti waan hin dabarre qabannee baricha keessa kan ittiin dabarru waa qabachuutu nuuf ta'a sabni Waaqayyo. Bara dhufutti jedhe waa'ee Yaaqoob dubbata. Israa'el hudhee hin daraara. Eenyu inni? Yaaqoobidha. Yaaqoobtu Israa'el jedhame. Maqaan kee kana booddee Israa'el jedhamaadha. Israa'el. Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 12 amma 14tti mata dureen waldaa kanaa kan qabanne achirra jira. Waa'ee amma guddachuu isa guddadhaa, dhaabadhaa cimaati. Hafuura qulqulluutti, hojii hafuuraatti, jireenyi hafuuraa isinirraa mul'atu jedhee inni dubbatu kuni mee hiika isaa hin ilaalla. Bara dhufutti Yaaqoob hidda iyyaafataa. Hiddi maal agarsiisa? Cimina agarsiisa. Mukti hidda gadi fageeffatee hin dhaabanne qilleensa xinnootu garagasha. Hubattanii beektuu laata? Karaarra hogguu deemtan muka baay'eetu gaggalagala biyya kanaa. Intinaan nuti isaa akka jedheetta bakka hiddisaa. Mukti ishee jigdeetti hiddi ishee akka jettee numa teessi. Asii gadi kan fagaate hin jiru hiddi. Kanaaf qilleensuma xinnootu fuudhee garagasha. Hin buqqaa. Hin dhaabatu. Qilleensa yartuu hin danda'u. Dubbii Waaqayyoo keessaa Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 7-6 karaa Kiristoos jireenya guutuu ta'uusaa jedha. Jireenyi guutuu jireenya keenya keessatti akka argamuuf dubbii Waaqayyoo kan jedhu isa kana. Isa hin dhaggeeffanne. Egaa Kiristoos Yesuus gooftichatti akkuma fudhattanitti isatti jiraadhaa. Fudhachuu duwwaan hin ga'u, isatti jiraachuu. Akkuma barsiifamtan hundeen keessan gadi fageeffadhaa. Attamitti hundeen keenya gadi fagaata? Isatti ijaaramaatii amantiitti dhaabamaa. Galata guutuu isa dhangala'us dhiyeessaa Waaqayyoof. Dubbii wangeelaa dhaga'uu duwwaan hin ga'u. Mucaan tokko dhalachuu duwwaan hin ga'u. Mucaan dhalatee kunuunsameetu guddata. Yeroo yerootti
akkaataatti mucaan guddatu nyaata inni nyaatu kunuunsuun kan ta'u kennaa ijoolleetiif yeroo yerootti kennamuun isaaf ta'u hundinuu akka ta'utti kennamuun guddina fida. Egaa Kiristoos Yesuus gooftichi akkuma fudhattaniidha. Idda fudhannee bubbullee irra ta'a. Idda fudhannee dhiyoos ta'uu danda'a. Idda dubbiin kun beessa godhee nuu galee bubbullee irra ta'a. Garuu caalaa hidda yaafachuudhaaf caalaa Kiristoositti ijaaramnee dhaabachuudhaaf dubbiin Waaqayyoo nu keessatti ija godhachuudhaaf ijattamii ija jaalalaa kan nurraa argamu ija sanas immoo eeggachuu. Waan ija sana nyaatu baay'ee jira. Waaqayyo nama tokko tokkoo fi nama jaalachuu kenneeraafi hansi mufachiisu immoo jiraachuu danda'a. Hin dhaabiin iddoo sanatti darbi bira. Hin dhaabiin nama jaalachuuf namaaf oo'uun Waaqayyo sii kenneera miti. Isatti jabaadhu guddadhu. Dubbii Waaqayyoo tabbooma. Akkuma barsiifamtanii hundeen keessanii gadi fageeffadhaa dhaabadhaa. Sila mo'anii maal jedhe Galaatiyaa boqonnaa 5:1 irratti jabaadhaatii dhaabadhaa. Hundee keessan gadi fageeffadhaa. Bilisummaa baataniittu bilisummaa keessan eeggadhaa jedhee Phaawulos warra Galaatiyaatti isa dubbate nuu dubbisee ture. Kanaaf dubbii Waaqayyootti ijaaramu. Waldaan kiristaanaa sagantaa adda addaa yogguu baaftu guddina ga'e, guddina ija godhate, guddina misu, guddina mul'atu amantoonni jireenya hawaasa kana gidduutti yogguu jiraatan jireenya mul'atu akka qabaataniif jaalalli Waaqayyoo kanadha. Eenyu Yesuus Kiristoos irraa urgaa? Eenyu Yesuus Kiristoos jaalallisaa namoota gara biraatti hin dhangala'as irraa? Jabaadhaatii dhaabadhaa. Attamitti jabaannee dhaaban? Dubbii Waaqayyoo nyaachuudhaan, dubbii Waaqayyoo qorachuudhaan, dubbii Waaqayyoo koree adda addaa iddootti dubbii Waaqayyoo qo'atan gidduutti isaan gidduutti argamuudhaan mana keenyattis dubbii Waaqayyoo dubbifachuudhaan kadhachuudhaan hundeen keenya gadi fagaachaa deema. Efesoon boqonnaa 2:20-22 akka jedha. Isini hundee ergamootaa fi raajota irratti ijaaramtaniittu. Kiristoos Yesuus immoo ofii isaatii dhagaa golee qajeelchuudha. Achirratti gaafa dhaabattu si qajeelchaa deema. Yesuus Kiristoos mana kee jireenya kee gaafa dhufu si qajeelchaa deema. Iddootti waasee harkaa jallate si qajeelchaa deema. Dhagaa golee qajeelchuudha. Dhagaa goleen mana yogguu ijaaran daarii arfaniin waan qajeelchu dhaabata. Mana kana yogguu ijaaran daarii arfaniin hundeeffamee kan taa'e goleen jira kan gaggeessu. Achii kaasee hamma gubbanaatti, asii kaasee amma asiitti, asii kaasee amma achitti kana kan qajeelchu jira. Warri ijaaran kana beeku. Golee kan ittiin gaggeeffamu, kan ittiin ilaalamu. Waa jallateera taanaan rukutaniitu gashu. Mana guutuu, mana daban qabne ta'a akkasitti yogguu ijaaramu. Kanaaf dhagaa golee qajeelchuudha. Guutummaan ijaarsa sana isumaan walitti qabamee mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'uudhaaf Gooftaatti hin guddataa. Isinis immoo isumaan mana isa qulqulluu isa Waaqayyo hafuura isaatiin keessa jiraatu taatanii hin ijaaramtuu. Ameen. Kana dhagaa. Hin ijaaramna. Jireenya keetti ijaaramaa deema. Jireenya namoota wajjin wal quunnamtii qabtu ijaaramaa deema. Maatii keetii calqabee ijaaramaa deema. Bara kana jaalalli baay'ee feekiidha. Irra keessa namatti kolfu. Namatti kolfu feekiidha. Adaraa Waaqayyoon waa gargaaru wanti feekiin kun nurraa adeemu maaloo. Wal jaalannaa dhuguma walaa jaalanna.
والكمنيرة والاتماتي كومي كيسن فتا من نقول كل ما واقعيو سكي سجرات أفور كلون سينسي إجارو برباد أفور كلون الرب كي يادا كي إجارو برباد أفور كلون هندين كي يوغوسا نغدي فقات أتواتين جالتين إجا أفورا سر ملت هي نمونين أرجو ملت نموتا قدود دبي كيتين جيرينيا كيتين نمونين أرجو وفين جو ومسين نمسين جو ومسين إن دامون وبليسك وبليتيك هندي كي غدي يافتي كريستوس كيساتي جيراتشو برباد داوتي دبي واقعيو كان دبتو قلبي فن إلى اللد وهد والرواق أيو واقفة بجنين توكم ما كيمسي إلين سبو بيبرال فكيسا آسيفة آمين آبد إدو واق أيو سوامت أفور كلنا تكيسا وجيه الجتا إسني سمو إسمان مناسب واق أيو أفور ساتين كيس جراتو تاتني إتي إجارمو كيسني آمين واقعيون واقرقار إسرائيلي هدئهن دراراي درارو إجا قول اتشود آف كان غي جتشود إجا قول اتشود آف كان غي باللساسي ميت أغا مكتي توكو توكو مينان توكو توكو يو نياتا غاري أرغتي رتاي إن غراچا نمتي تولا بقولون توكو توكو سادي أفور غراتا نمتي تولا كنون سكابا يجول وانت كنون سكابو اجي سابكيت ملتا نما واقعيو تاوكي ايانا واقعيو كيست وغو ارغمت كريستوس كيست كتوت ديسيبليني جيرينيا قباتي غافا ديبيت سيرا ملتا جيريني مسانا تدوبتا فيليبيسوس بوكنا tokko lakkoofsa 9 hamma 11 akka jedhu jaalalli keessan ogummaa qabaachuutti dubbii gargar baasuutti hubachuuttis baay'isee itti caalaa akka adeemu nan kadhadhaa maal fakkaanna jaalalli keessan nama harkisaa jaalalli un walii qabna duukaa buutota koo akkasin taatanii wal jaalachuu keessan namoonni kanaan beekuu jedhe Yesuus waan lallabduuf jedhe miti waan faarfattuuf jedhe miti wal jaalachuu keessan wal boccoqna taanaanii faarfachuun maal naa godha waliin jaalannu taanaanii lallabuun maal naa godha walii dhiisuu hin dandeenyu taanaanii maal naa godha maa ofumaa dhamaana obboloota na ijaariidha Kiristoos nu haa ijaaru nu keessaa jiraatu jaalala attamii jaalala ogummaa qabutti jabaadhaa hudhee daraaree jechuun kadhadha maal narraa arguu maal sinirraa argu namoonni bakkee iddoo baay'ee oolla tajaajila adda addaa keessa ooltu saba kana keessa oolla saba gara biraa immoo dhiisaa aniif isinoo attam jirra maal fakkaanna hudhee sadaraaru ija akkasii qabna obboloota kanatti akka guddannu barbaada Waaqayyo of sirreessaa of qajeeshaa akka deemnu barbaada Waaqayyo gaafa jireenya akkasii jiraannu ililleen hin bareeda gaafa jireenya akkasii jiraannu wal danda'uun gaafa dhufu jaalala ogummaan nu keessatti gaafa argamu ijoolleen xixinnoon nurraa barti ijoolleen xixinnoo mana keessa teessu nama teenyee hin amanna taanaan silkiidhaan namoota tattaraaraa oolla taanaan bakka ijoolleen kana barti iidaa baay'een nurra jira daraa of eeggannu obboloota ofii keenyaas hin taane ijoollee keenyas hin balleessina warra nu dhagaanis hin balleessina kanaaf adaraa ragaa jennee bara kan mee of haa ilaallu
ufin gowwomsinu. Hudhee daraaree jechuun jaalalli keessan ogummaa qabaachuutti. Ogummaa. Dubbii gargar baasee hubachuuttis. Gaaf tokko iddoo tokkotti waa ta'e sinodoosii keenya keessaa durii daadhii isaa bishaan kan immoo nan barbaada. Fiildii deeman iddoo tokko gara hawaasaa deeman namoota murtaa'etu sanbata ganama ka'anii bashannana deemanii waa gochuu fi isaanii qoqophaa'aa jiru. Naannoon sun immoo waajjira gaafa sana. Innaan talaqqaqee innaan hizbiin hin didicha. Inni kun waanuma keessayyuu hin jiru waan isaas hin beeku. Waan isaa gargar hin baafannee talaqqaqee innaan di warra fiigu duukaa inuma fiiga. Takka fiigee gaafa dabqu mindinno jedhe. Maa inni innaan bunnaa talaqqaqee innaan bunni hargi ishee dheetu immoo arrabsee jira. Isheetti dubbattu. Hamballeessi atoo gargar hin baafatiin kan fiige isa deebisee immoo na baara. Gargar baafachuu Waaqayyoon waa gargaaru obboloota. Jireenyuma biyyuma lafaa kana iyyuu waan isaa gargar baafachuu hin dandeenyu taanaan hin danqamna. Nama danqineetu danqamnaam. Gargar baafachuu hubachuu. Phaawulos kana kadhata amantoota Filiphisiiyusiif har'oo kadhannaan keenyattame. Barri keessa jirru kuni bara baay'ee akkas ta'udha. Every second akkas ta'a. Waan miidiyaa irratti argattan waan baay'ee akkas nama godha. Laphee nama akkas godhee kaasa. Ofin eeggannu gargar hin baafannu taanaan. Waan ittiin gargar baafannee ilaallu yaadan qabnu taanaan waan baay'eetu asiifachi nuu gongolaa oola. Dhaabadhaa jedhe Phaawulos jaraan unuunis maal jedha kanuma nuun jedha. Isa ta'uu fi isan taane gargar baafattanii akka qortan guyyaa dhufaatii Kiristoosittis makaa malee gufuu malees akka taatanii kadhachuu kootii. Ameen. Kun nuuf haa ta'u. Dubbii makana dubbifadhaa buloota waan baay'ee barsiisa. Waan baay'ee dubbata. Yogguun kanatti qophaa'u ani Waaqayyo keessa koo qota ture. Akkamittiin jiraanii amantoota gidduu jiraadhuutti. Saban tajaajilu, saban gidduutti tajaajilamu. Attami maaliin fakkaadhaa? Maal fakkaachaa immoo deemnaa? Ija mul'atutu nurraa jiraayyuu. Har'a Phaawulos atoo jireenyaan jiraatee dhufe waldaa kana gidduu dhufee dhaabate kanuma dubbata. Waldaa Kolomboos amantoota waldaa kanaa dargaggoota dargaggeetti gidduu galeessa jaarsolii xixinnoon kanuma dubbata kana lallaba. Mee isa kana haa liqimsinu hafuurri qulqulluun keenya keessa keenyatti haa dhangalaasu. Si qulqulleesseetu lafa si kaa'a. Nama haaraa si godha. Hidda yaafachuun kanaadha. Hin cimta. Nabatta isa ta'uuf isan taane gargar baafatta. Waanuma dhufee wajjin hin fiiddu. Akkuma namicha silaa warra fiigu duukaa fiigee bunni arge ishee immoo komate. Ija karaa Yesuus Kiristoos qajeelummaarraa argamu guutamtanii ulfina Waaqayyoof galata isaatiifis ta'uuf jirtuu. Kanatti Kiristoositti namni akka ta'utti jiraatu Yesuus Kiristoos keessaa kan argamu qajeeltummaatu yaa'a. Bara kana qajeeltummaa nan gowwomse akkasin godhe nan shawwade kana godheen bira darbee nama beekaa fakkaata. Nama waan tinaa ta'e nutti fakkaata miti. Badisadha inni obboloota. Badisadha. Of hin gowwomsiinaa. Badisadha. Waaqayyo teessoo isaarra jira. Adaraa of haa eeggannu. Firdii Kiristoositti dhiyaachuudhaaf jirra.
wal jaalannaa jaalala qulqulluuf dhugaa walaa jaalannu wal sossobuun keessa kan hin jirre fakkeessuun kan hin jirre isa kanatti akka guddannu barbaada Waaqayyo yoo akka kanatti guddanne namoonni nuun arganii Kiristoosin nu keessatti arguu calqabu mana ijaaramuu guddaa kana keessa dhufanii galu qajeelchamaa adeemu jireenya kee namoota qajeelcha ollaa keetti dubbata ollaa keetti maali namichi kuni maali dubartiin kuni maaluma qabdii maaltu ta'ee isiniin jedhu Yesuus gaafa isinirraa argamu qajeeltummaa Waaqayyoo isinitti gaafanamu gaafa keessi keessan qajeeltummaa Waaqayyootiin sirrachaa adeemu hidda keetu yaafattee Kiristoositti qajeeltummaatu si keessaa dhangala'a dhaloota ijoollee guddachaa adeemaniif mana kee keessatti iddoo garbaraatti amantiidhaan ijaaramaa adeemta isa booddee idda daraaree idda hudhee booddee ija jira ija mul'atutu jira ija argamutu jira hin argam namni hin arga nutti fakkaatamee namni akka nun agarree nun beenne ollaan keenya walitti iyyuu hin dubbatiina waliyyuu waliin beektanii iyyuu haa ta'u hin dubbata namicha ollaa koo tokko jira gurraacha bakka kooti nama biyya kanaati inna nalaalaa anis nalaalaa haloo naan jedhe haloon jedheen do you believe in the Lord naan jedhe yes anis nan amanaa naan jedhe yeshoo marreen ijoollee abbaa tokkooti Waaqayyoo naa galatu amma walitti sinqnee gaafa karaa deemu mana koo naa ilaaliidha naannoo koo naa ilaalii tiraashiin hin baata naan gadi bayeera tanaan naa ilaalii naan jedhee karaa deema hin urgooftaam hin mul'attaam galanni Waaqayyoof haa ta'u Yesuus hin mul'ata namarraa humaa sitti hin dubbanne wangeela sitti hin lallabne ija isaan godhataniin biyya lafaarratti hin guutuu inni jedhu akka jedha Phaawulos Galaatiyaa boqonnaa 3:26-29 amantiidhaan isinii hundumti keessan karaa Kiristoos Yesuus ilmoo Waaqayyooti warra Kiristoositti dabalamuudhaaf cuuphamtan Kiristoosin akka uffataatti uffattaniittu karaa Kiristoos Yesuus isin hundumti keessan tokko Yihudii yookiis Giriikii garba yookiis birmadduu yookiis dubartii dhiira dubartii gidduu garaagarummaan hin jiru egaa kan Kiristoos taatanii yoo isin isa sanyii Abrahaamiif Waaqayyo abdachiisee hin argattu ijatu mul'achaa dhufe gaa kan Kiristoos idda taate ati abdii Waaqayyo Abrahaamiif gale kan keetii biyya lafaarra guutta har'a Yesuus biyya lafaarra guute inni nama dadhabaa tokko fakkaate ijoollee xinnoo ta'ee Beetlehemitti dhalate biyya lafaa guuteer biyya lafaatu duukaa rarra'a maaliif inni mootii nagaadha inni nagaa kenna qabeenyi kan hin laanne qomoon kee kan siin laanne maalummaan kee kan siin laanne Yesuus Kiristoos nagaa kenna nagaa adda ta'e kenna yuutuubii tokkon dhaggeeffachaa ture mucaa tokkotu amantii addaati qomoo addaati jireenya qannoof qananii qabdi an biyya lafaa garuu keessi ishee onaa keessi ishee Kiristoosin dhabeetu hin dheebotti hin beelofti biddeena mana abbaa isheetii qe'ee sanaa nyaattu hin quubsuu dadhabe hin rakkatte
gaaf tokko mana isheen teessu keessatti Yesuus Kiristoos inni biyya lafaa guute hin naqeetti mul'ate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Lubbuu dheebottee rakkattu kana joonjoftu kana dhaqeetti mul'ate gooftaan koo, galanni isaaf haa ta'u. Inni mana nama hundumaa lixaa, mana nama hundumaa lixaa, warra iyyan bira lixaa, hiyyeessota bira lixaa, warra karaarra taa'anii kadhataniif hin dhaggeeffataa jaraan hin naqee bira lixe. Nagaa takkaa kanaan dura argattee hin beekne keessa isheetti dhangala'e. Ameen. Ishee dubbata. Mana paalaasii keessa baateetu godoo xinnoo tokko keessa teessi baqatte. Amma nagaananii qabu jette. Eessuma iyyuu jira laataa jette. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo yerootti immoo natti dubbata Yesuus. Ameen. Yeroo yerootti sittaa dubbatu. Biyya lafaa hongee, biyya lafaa nama beelessu jira fakkaata hin qabu, duwwaadha biyyi lafaa. Kanaaf Yesuus Kiristoos inni keessa kee guutu, eebuu si baasu, bishaan jireenyaa qaba inni, biddeen jireenyaa qaba inni, si nyaachisa. Isa akka salphaatti hin laaliin obboleessa obboleettii isa jiraataadha inni, si obaasa. Hin guutamta isaan. Isa Waaqayyo Abrahaamin abdachiise anaaf siifis kenneera. Yesuus Kiristoositti qabamtee jirta taanaan kan keeti. As biyya lafaatti miti. Biyya lafaa kanarraa gaafa deemtu mootummaa Waaqayyootti iddoo duutiif dullumni hin jirre, iddoo dhabuun hin jirre, iddoo wal hamachuun hin jirre, iddoo wal jibbuun hin jirre, iddoo wal komachuun hin jirre. Mootummaa Waaqayyoo isa jiraataatti galtaa. Abrahaam iddoo jirutti galtaa. Chitti galta. Ijji jireenya kee maal fakkaata? Kiristoos si guuteera. Hin guutan ijoollee Waaqayyoo warri Waaqayyoo isaan gargaare akka dubbii Waaqayyootti warri jiraatan jireenya isaanii karoorsatanii Waaqayyoon sodaatanii obboleessa isaaniis jaalatanii warri jiraatan Waaqayyoo isaan gargaareetu biyya lafaa guutani. Wangeela hin guutan. Yoosefin fudhaa. Mucaa gurguramee adeeme. Mana mootiitti gaafa hollixu waan hamaatu isa mudate. Hin ta'u jedhe. Isa ta'uuf isan taane gargar baafadhaa kan jedhu isadha. Isa ta'uuf isan taane gargar baafadha. Bara kana hin didicha. Namni fiigeef hin fiigiin gargar baafadha. Hafuurri Waaqayyoo sitti dubbata, si barsiisa. Gurgurameetu mana namaa dhaqe. Waaqayyo Yoosef wajjiniin gara Gibxiitti gadi bu'ee. Waaqayyo si wajjiniin lafa jirtutti gara keettaa dhufu warra. Gara koottaa dhufu. Jireenya aragalfii jiraachuuf. Jireenya Waaqayyoon gammachiisu. Namootaafis jireenya tasgabbii qabu. Yaaduuf jiraachuuf. Yesuus Kiristoos gara koof gara kee gaafa inni dhufu keessa keetu yaada keetu jaf jedhee Waaqayyoon galateeffata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hin eebbise Waaqayyoo jedha mana Fara'oon. Sababii Yoosefiif hin eebbise Waaqayyoodha. Alasaa manasaa eebbiseedha. Dhumarratti immoo Waaqayyo biyya sana nama gaggeessu, nama hoogganu, nama gurguramee dhufe. Mucaa xinnoo qee abbaa isaatii obboloonni itti naafanii gaggeessan. Ayyaanni Waaqayyoo irra bu'e. Biyya Gibxiitti Gibxiin kan gaggeessu, borii Gibxii kan yaadu, har'aa Gibxii akka ta'utti Waaqayyo biraa ergaa fudhateen sabicha kan gargaaru ta'eetu Fara'oon waan hundumaa isatti kenneedha. Waaqayyo dabarsee jireenya bara baraa yogguu sii kennu namootaafis akka tajaajiltuuf si kenna. Daani'eel nama booji'amee deemeedha. Daani'eel fuuldura Waaqayyootti biyya boojuu sana keessatti Waaqayyoon waaqeffachuusaa itti fufeedha. Guyyaatti si'a 3 foddaa isaa banateetu gara Yerusaalemitti galagalee kadhata.
kanatu yakka ta'e itti fufee hin kadhate Waaqayyo garbicha isaa wajjiniin ta'e waan dhokate ittiin mul'ise Waaqayyo bara kana dhaloota kana jalaa waan dhokate Waaqayyo karaa kee mul'isuu barbaada cimii Waaqayyotti kadhadhu Waaqayyoon fuula Waaqayyoo barbaade obboleessa koo obboleettii lafa jirtutti namoota gaaffii qabu namoota hiphoo qabu nama baay'eetu dipireesdiidha inni kee fi mooticha Baabilooniif Nabukadnezar fiike karaa garbicha isaa akka jedhe Nabukadnezar fuundura Daani'elitti lafa dha'ee jedha kan dhokatee akka mul'atu gooteetta ati waaqni kee waaqa addaati jedheetu lafa dha'ee sagadeef jedhe hamoonni si jibban jiru Waaqayyoof akka ta'utti jiran lafa dha'aniitu ulfina sii kennu Waaqayyoof ulfina kennu ijji hojii afuuraa jaalala gammachuu nagaa obsa garraamummaa arjummaa amanamummaa garraamummaa of dhowwuus egaa seerri isaan kanaa mormuu hin jiru seerri warra amanee dubbii kanatti jiraatu dhowwu hin jiru kana qabaannaan si gahe kana qabaannaan biyyicha keessa nagaan taa'i kana qabaannaan nagaa jireenya bara baraa Waaqayyo sasii kenna namootaaf mul'ifta karaa kee mul'isuutti barbaada Waaqayyo ija keetu mul'ata yoo kana ta'e malee hin ta'u warri kan Kiristoos Yesuus ta'an immoo yaada foonii hawwiisaa fedhasaas fannisaniiru yaada foonii Luuter akka jedhe kiristaanni tokko nama cubbamaadha nama qulqulluudha this old body namummaan foonii kun wal'aansoo nu qaba nu dida jibba fidee nutti naqa komee fidee nutti naqa wal'aansoo nu qaba Waaqayyo nu haa gargaaru egaa isa kan Kiristoos hin taane yaada foonii isaa hamaa kana maal godhanii warri Yesuus Kiristoos ta'an fannisaniiru adara warri wal gowwomsin yoo jiran dhaabaa inni aan Kiristoos miti dhaabaa fannifamuun haaduu gatiin qabu si salphisa ulfinan qabu asittis kana booddees ulfinan qabu Waaqayyo ayyaana isaatiin nu haa gargaaru egaa koottaa of dhiibu walitti naqxu walitti inaaftu ta'uu hin dhiifnaa kanu dubbii Waaqayyo fudhatte kanatti jiraadhu kana si keessaa yaasee gata nama haaraa ta'uu jechuun kanadha nama haaraa ta'uun jireenya kee keessatti Waaqayyo isa moofaa durii yogguu baasee gatu jireenya haaraa gaafa sii kennu ilaalcha haaraa gaafa sii kennu jecha haaraa gaafa sii kennu nama akka mataa keetti jaaladhu seedhu akka jaalachuutti hogguu kaatu nama haaraa jechuun isa kanadha malee foon isa kanatu adii ta'a miti kanatu adiin ta'u kun hin geeddaramu kana geeddarrattanii hin rakkatiina keessaa geeddaru Waaqayyo gaafa keessa galu inni bakkee hin mul'ata maal fakkaata ijji keenya ijji afuuraa tokko kan inni mul'atu dubbii Waaqayyoo qo'achuu kadhannaa obbolootaa keessatti argamu yeroo hunda dubbii Waaqayyootti qabamanii jiraachuu yaada qajeeltummaa yaaduu nama hundumaaf
nama hundumaaf yaada qajeeltummaa qabaadhaa. Kun gowwummaa miti obboloota. Gowwummaa booddeetti hafe kun jechuu miti. No. Ka dubbii Waaqayyootti kun ogummaa isa guddaadha. Hojii ergamootaa keessatti Phexros hogguu hidhame obboloonni wal gaaniitu waa'ee Phexrosiif in kadhatu ture. Lafa namni lixee Phexrosin baasuu hin dandeenyetti kadhannaan isaanii gara Waaqayyootti ol ba'e. Waaqayyo hin arge hin dhagaye. Phexrosin dhaqee ergamaa isaa ergee baase. Hojii hojjeta. Hin guutani. Waan haaraa ta'a. Namoonni Yesuus Kiristoositti akka ta'utti isa duukaa jiraatan waan haaraa dhaloota isaanii gidduutti, uummata isaanii gidduutti waan haaraa ta'a. Surraa addaa uffattee deemta. Ayyaana addaatu dhufa. Namootatu hiikamu. Kan Phaawulos faa, kan Phexros faa ijji isaanii biyya guute. Namoota guute. Namootatu hiikame. Namoota fayye. Namoonni aara galfatanii uffeedhani. Wangeela isaan lallabanii namoota hiikame. Gaaddidduu isaanii gaafarra bu'uu hin fayyu. Wayyaa Phaawulos irraa kutaniitu namoota dhukkubsatan irra buusuu hin fayyu. Waaqayyo kana gochuu hin dadhabne har'as rakkinni isaa anaaf simbira. Qajeeltummaaf dhugaadhaan wangeelaaf akka ta'utti jiraachuu dadhabuudha. Kanaaf Phaawulos Filiphisius boqonnaa 1:27 irraa akka ta'utti wangeela Kiristoosiif jiraadhaa malee waan gara biraa isin hin dhibin, waan gara biraan nu dhibaa oolar. Kanaaf wal dhibna. Waan gara biraatu nu dhiba. Akka ta'utti Kiristoosiif jiraanne, wangeela Kiristoosiif jiraanne Waaqayyoon galateeffachaa jiraadhu. Bakka hin gaha. Mee kunumti nuuf haa galu. Mee kanumatti nuuf haa guddisu Waaqayyo. Mee kunumti nuuf haa ta'u obboloota. Dinqiin haa ta'u enna. Dinqiin sirraa calqaba. Narraa calqaba dinqiin. Geeddaramuu jireenya anaaf sirraa calqaba. Dinqiin kana caalu hin jiru. Inni kan inni hojjeta Waaqayyotu. Dhiisisa. Isa Waaqayyoof dhiisi. Kadhu si keessatti Waaqayyo dinqii haa hojjetu. Jireenya geeddarame. Arrabni kee, yaadni kee, adeemmiin kee haa geeddaramu dura. Isa booddee dinqii kan hojjetu Waaqayyoodha. Ameen. Waaqayyoon haa galatu. Yaadni isaa bal'aadha kana caalaa hin fudhu. Baay'ee ammayyuu sa'aatii dabarseera. Ija godhatuunis biyya lafaarra hin guutaa. Kolombosiin guutuu barbaaddaa. Ijji hafuura qulqulluu si keessatti haa dhangala'u. Arrabni kee haa sassaabamu. Yaadni kee haa sassaabamu. Haa sassaabuu hankoos. Hunda keenya haa sassaabamu. Wal gowwoomsuun barbaadinaa. Fakkeessuun barbaadinaa hin ta'u inni. Han biyya lafaatii dhiisaa isa. Dhimma isiniin baasu. Sin qummunsaa hafuuratti hin guddattaniin. Obboloota hadaraa haa dhiifnu isa. Kiristoosiif akka ta'utti akka jiraannuufi Waaqayyo hunduma keenya nu haa gargaaru.